Ayyeena shamaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota OT Sirsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqeenaa galatu kunoo guyyaarraa kan ammoo wanta sirriitti isin fayyada isin gargaara jedhee wanta yaade waan ajaa'ibaa fi wanta fayyada qabeessa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Har'aan kan nagaa kan nu waliin ilaallu yeroo baay'ee hedduun keessan koomentii irratti nagaafatanii jirtu kaameraa akkamiiti kan itti fayyadamtu moo bilbiluma keedha kan itti fayyadamtee viidiyoo nuuf riikaardi gochaati jirtu jettanii gaaffii nagaafatanii jirtu jechuudha. Hundi keessan yoo gortaniitu kaameraa tokkoyyuu fayyadamaatii hin jiru ani kan an yeroo ammaa kana fayyadamaatii jiru appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkotu jira jechuudha. Appilikeeshiniin kunis egaa wanta kaameraan professional ta'e tokko hojjechuutii danda'u hundasaa bilbiluma keessan irratti akka isin itti fayyadamuu dandeessan kan isiniif godhudha jechuudha. Appilikeeshiniin kaameraa kana wajjinidha jechuudha. Guyyaarraa kana kan isin wal barsiisu appilikeeshinii kana akkaataa inni hojjetu eessaa akka buufattan wanta hundasaa isiniif mijeessee isiniif viidiyoosaa fidee dhufeetiin jira jechuudha. Baga nagaan dhuftiin naan jedhaan isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana kanneen laayikiin godhin jirtan immoo please amma kanaan laayik godhaa. Laayik gochuun keessan baay'ee na fayyada, namoota baay'ee biraa akka inni ga'uu fi laayikiin na barbaachisa jechuudha. Ofii keessan qofaa irraa barataniin dhiisinaa namoota baay'ee akka inni ga'uu fi xiratii godhaa gama jirtaniin isiniin jedha hordoftootiyya. Egaan akkuma isinitti muudhaaf yaalaatti jiru kaameraa appilikeeshiniin kunis wanta hedduudha jechuudha kan inni of keessatti qabu. Siitingiilee hedduu kan isin barbaachisanii yennaa viidiyoo tokko riikaardi gootanii qulqullina addaa kan akka inni isiniif kennu kan isiniif godhu akkasumas illee suuraalee garaagaraa yennaa kaatanii qulqullina bareedaa ta'eetiin akkasiin suuraa kaatanii fi kan isin gargaaru jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf appilikeeshinicha haala hojii isaatii deemeen isinitti agarsiisa. Isin sirriitti isteeppii kiyya qofaa hordofuudha jechuudha kan isinirraa eegamu. Kanaaf amma gara iskiriinii deemeen isinitti agarsiisa jechuudha. Amma gara iskiriiniitti dabarra. Garuu laayik gootanitti laayikii godha. Laayik gootanitti. Egaa hordoftoota kunooti jechuudha appilikeeshinichi Snap jedhama jechuudha. Snap kaameraan kun egaa Play Store keessattis ni argama, Play Store alatti illee ni argama. Adda addummaan isaanii inni Play Store keessatti sa'a kana jiru tokko kan qarshiin bitamuudha, lammaffaan immoo tireelariidha jechuudha. Tireelarii jechuun yeroodhaaf kan turudha jechuudha. Yeroo booda wanta inni ta'u hin beekamu garuu kana hunda isaa kan isiniif hambisuutii danda'u salphaatti jechuudha. Play Store alatti isiniif buuseetiin jira. Kanaaf Play Store ala waan jiruuf appilikeeshiniin kun liinkii isaa isiniif kaayatiin jira. Achiin galtanii oriijinaala isaa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kun ogaa akkuma adda irratti agartanii tireelarii isaa osoo hin taane kun oriijinaaluma isaa itti fayyadamaatiin jira jechuudha. Kun ogaa kan kiyyaa wajjin kan tokko ta'ee sirriitti kan isiniif hojjetu isa kana isiniif kaayee waan jiruuf isa kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Amma gaa appilikeeshinicha jalqaba irratti gaafa bantanii bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu. Akka appilikeeshinii kana bantanii interfeesiin isaa kana fakkaata jechuudha. Egaan akka kana keessa seentanii egaa siitingii garaagaraa fuula iskiriinii kana irratti argachuudhaaf egaa kunoo ishee kana irra cuqaastu jechuudha. Kunoo akkuma adda irratti argitanii mallattoo tuqaan sadii ni jirti. Saniin booda ishee kana al tokkootiif cuqaastu. Kunoo tigaa kaameraa professionaalii ta'ee fakkaata jechuudha. As keessatti kan argamu kaameraa tokko akka inni bareedee mul'atu gochuudhaaf egaa as keessatti siitingiin garaagaraa waan jiraniif wanta barbaadan gootanii itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kunoo gaa jalqaba irratti suuraadha jechuudha kan inni fidu kan suuraa siitingii suuraa keessatti siitingii amma kanatu argama jechuudha. Kan viidiyoo keessatti immoo kunoo viidiyoo garanatti innaa dabartanii viidiyoo keessatti kan argamu kunoo siitingii amma kanatu argama jechuudha. Kana qofaa miti HDR ni jira, Azar ka jedhu ni jira jechuudha. Hunda isaa irra deemtanii akka fedha keessanitti sirreeffachuu ni danda'ama jechuudha hordoftootiyya. Egaan kunoo akkuma agartanii wanta barbaadanii itti dabaluu irraa qannasuu ni dandeessu. Kunoo gaa inni isin barbaachisa jedheeti yaadu kunoo jalqaba irratti gaa akka kana keessa seentanii viidiyoo ka jedhu oopshinii viidiyoo keessa yennaa seentanii kunoo iddoo kanarratti viidiyoo al tokkootiif cuqaastu viidiyoo kwaalitii kan jedhu jira. Viidiyoo kwaalitii kana gaa bilbilli keessanii bilbila bareedaadha yoo ta'e amma 1080p full HD kan ta'e isiniif akka riikaardi godhu isiniif fayyama jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf as keessa seenuudhaan kunoo amma olaanaa ta'etti achi ol quxurii isaa ilaaltanii dabaluu ni dandeessu jechuudha. 1080p yoo ta'e baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Kunoo inni kan biraan suuraatti yennaa as deebitanii kunoo akka barbaadanitti effektii garaagaraa akka inni isiniif dabalu yoo barbaadanii kunoo nan jedheeti jira. Ishee kanarra effekt kan jettu kanarra cuqaasuudhaani wanta barbaadan itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Wantoota hedduu as keessaa imee kan hin fidne wantoota baay'eetu jira jechuudha hordoftootiyya. Kunoo iddoo kanarratti immoo focus mode ni jechuudha. Focus mode wajjin kan wal qabatu yennaa
bilbila keessan fayyadamtanii viidiyoo riikaardii gootanii nama sin riikaardii gochaa jirtan ofii keessanis haa ta'u wanta riikaardii gochaa jirtan sana keessaa akka gaariitti keessaa focus godhee mul'isuu fi kan isin fayyadu jechuudha. Kanaaf ishee kana cuqaasuudhaan as keessaa akka fedha keessanitti kana geggeeddaruudhaan nama sana irratti training gochuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Inni kan biraan egaa selfie timer kan jedhu ni jira, scanning mode kan jedhu ni jira, picture size ni jira. Akka fedha keessanitti as keessa isin suuraa ennaa kaasuuf jettan yookiin viidiyoo kaasuuf jettanii as keessa seenuudhaan akka inni qulqullina isiniif qabaachuu danda'utti kana siitingii kana geggeeddaruudhaan auto irra kaa'uu ni dandeessu, continuous shot irra kaa'uu ni dandeessu. Akka fedha keessanitti herrega keessu jechuudha. An kan hin dhiisee fi amma kana hundasaa isiniif ibsee fixuudhaa fi yeroo waan hankaakuu fi kunoo as keessa seentanii viidiyoo innaa riikaardii gochuuf kaatanii calluma jettanii qooda riikaardii gootanii as keessa al tokkootii fi akka viidiyoo isiniif mijatutti yoo qulqullinaan sirreeffatanii saniin booda yeroo hundumaa siitingii sanarra waan isiniif taa'uu fi bifa sanaatiin itti fuftanii itti fufiinsaan jechuudha viidiyoo keessan yookiin suuraa keessanii ediitii gochuu ni dandeessu. Egaan waa'ee qulqullina kaameraa isaatii irratti kunoo akkuma agartanii qooda wanta kan biraa isinitti agarsiisu kunoo waama lafarreeru kanarraa qabeen isinitti agarsiisaati jira. Egaan kunoo akkuma agartanii baay'ee tokko miidhaga jechuudha. Suuraa ennaa kaastanii bifa kanaatiin al tokkootii fi mallattoo raayitii kana kaameraa kana cuqaasuudhaan kaasuu qofaadha. Viidiyoo ennaa riikaardii gootan immoo kunoo mallattoo viidiyoo kan fakkaattu qayyiidhaan ni jirti yookiin diimaa jechuudha. Ishee kana cuqaastu jechuudha. Saniin booda kunoo harka mirgaatti ennaa isin kana akkas dabarsitanii ammoo kunoo kana isiniif fida jechuudha. Suuraa keessan akkasumas illee viidiyoo riikaardii taatan isiniif fida. Kunoo gaa qulqullina isaa bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu. Waama tokko ennaa zuumii gootan illee isiniif hin hir'isu jechuudha isin jala. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Inni kan biraan egaa ennaa suuraas ta'ee viidiyoo kaasuuf kaatan yookiin viidiyoos ta'ee suuraa tokko riikaardii gochuuf kaatanii kunoo iddoo kanarra jechuudha. Siitingii amma isinitti agarsiise osoo hin deemin dura kunoo ishee kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Duraan tuqaa sadan kana isinitti agarsiise amma immoo isa kanadha jechuudha. Inni baay'ee tokko appilikeeshinii kana adda godhee natti mul'ise isa kanadha jechuudha. Kunoo addanatti kan agartan kana geggeeddaruudhaan egaa paanaroomaa programming 1 programming 2 landscape wanta barbaadanii night mode akka barbaadanitti geggeeddaru nama fiigaa jiru reennaa kaasuuf jettanii ispoortii portreetii wanta dhabe hin qabu jechuudha. Appilikeeshiniin kun please appilikeeshinii kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Kunoo gaa akkuma agartanii ijoollee durbaallee ennaa kaastanii bifa kanaatiin akka kanatti kaasuu ni dandeessu. Nama ispoortii hojjetaaru ennaa kaastanii ispoort ka jedhurra naannessuudhaan kaa'uu ni dandeessu. Kunoo akkuma agartanii iskiriin irratti barreeffama isiniif fidaati jira. Kana naannessuudhaan isin irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda qulqullina akkaataan isiniif qabaachuu danda'utti ergi argatanii booda wanta sana dhiisuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf egaa appilikeeshinichi kana fakkaata jechuudha. Keessisaa aappii kana akkuma isinitti hime viidiyoo kiyya jala ennaa seentanii barreeffama viidiyoo kooraal tokkotii cuqaastu diskiripshiniin achi waan ta'eef achi jalaatii salphaatti ni argattu waan ta'eef diskiripshinii eessa jettanii hin barbaadina iddoo kan biraan isiniin jedha. Egaan viidiyoon kun akkan isin gargaare akkan isin fayyade natti mul'isuudhaaf hundumti keessan laayik godhaa isiniin jedha. Laayik osoo hin godhin hin bayinaa laayik gochuun hojii sekendii tokkootiin isiniin jedha hordoftootiyya. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha sa'a muraasa immoo barumsa ajaa'ibaa kan biraadhaan walitti deebina. Ammas nagaan naaf tura isiniin jaaladha isiniin kabaja. Ciao.